Jaalalti diimtuu moo gurraattiidha? Jaalalti diimtuu moo gurraatti? Edaa bifa qabdii teessan. Qalama kam dibna? Gaafi bareedduu gaafatte. Waan barachuu qabdullee gaafatte. Eegartee waan irratti beekumsa hin qabne gaafatte. Waan irratti si himuu danda'u. Jaalalti tuni Mama Ben Ustaz Ngadagoo jirta? Agaan jira. Jaalalti tuni taganda keessaniin beenu ta biyya teenyaa tuni diimtuu uumamumaan diimtuu. Diimtuu ijaan agarte? Yaa ijaan hin arge. Teessanoo teessan diimtuu moo gurraatti ayyee antenya siime. Fakkaati jaalalan beektu keessa. Diimtuu moo gurraatti? Diimtuu moo diimtuu? Gurraatti sin qabdu, diimti sin qabdu, hoomata akka hin qabdu. Hin beektu jaalalaanaa si barsiisa. Yes. Yes. Beetee jirtu. Beetee jirtu. Bifa sin qabdu. Manamu. Okay. Ayyas deebine gaama. Ana mala ilmi takasii kanne gartee? Jaalalti maal akka taate si kanne. Antanii si gaafadhe naa kanne mooma bayan. An jaahila daliila sin gaafadhu waan kanne tanuma fudhawse. Okay, taate na gaafatte waa'ee ciisinsarraayi. Ati bar ciisinsa qofa dhageesse malee gaafii tiyyan dhageenye bar. Waa dhageettan jirate waa'ee okay mee fiixadhu gaafiin ta'e maal jette? Okay, alhamdulillah. Finally. Laal jaartii tanaa hojii hogga ciistu. Wajji raftaa mire walitti ida'amta. Hoggaa walitti ida'amtu. Habab tuni haraami moo halaal? Habab. Wallahi waa'ee kanarraa nan gaafateen kanaan hin beeku wallahi. Yaa botaa ilmi rabbii si kanne tanaan hin booniin yaa ustaaz. Jaartiin qaama ofii miidiyaa irratti haasa'uun gaarii miti dhiifama. Waa'ee ciisinsa jaartiidha. Naasin baay'ee kana na keessa naa jira. Yoo akkas ta'e shari'aa maaliif kitaabaan fittee kitaabaan nama barsiifti? Shari'aan addatti baradhu jette akka ittiin naamusaa fi adaba naamusaadhaa kitaaba keessaan baratte. Obboleeyyan keenya kabiraadhaa jaahillee kan barachuun qabu jechuudha. Barata. Rabbiin dubbateetu humna libaasun isaan isiniif qaama akka uffata tokkooti jeemi. Kanaafuu egaa suutumaanii tasgabbaanii jarjara kanatti hin baratan. Dubbiin jaarsaa fi jaartii dubbiin bakka sanii dubbii qabsoo guddoo si feesiftu malee dubbii asirraa siif hin galtu akkamiin si galu. Siif hin galtu qoy milikkataan agarsiifta hogga keessaa na dubbisu juudiidha si feesifti gaa yoo juudii gugoote malee hin ta'u. Okay, qololaan jechuun qololaan hin gaafachuu qaba jechuudha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Gaafii irraa na gaafattu haadha mana ofiidhaa tokko akkamitti jaalatan, akkamitti utuban, akkamitti bakka hangaan, akkamitti ishii tana haqa ishii guutan, akkamitti haqa ishii eegan jedhi irraa na gaafadhu. Boodubaan tana sin barsiisu tajaajilalaatiif akkaataa itti jaartii itti bulfataniif akkaataa itti tanan beekagaa tana bara naasa'ugaa. Ta romaansiitiin hin beekne re'aan romaansiisan hin beeku re'e. Jaahilli duuba tan ofiifu si barsiifte alhamdulillah si barsiifte ofiifu. Eenyuun na barsiisu? Gadi jette oggate labbaa jette ofiifu hararra si keessisanii jettee rakkatin. Tan beekne waan biratti fidee. Obboleessoo dura niqaa godhadhu ofiifu si barsiifti niqaan godhamnaan wayi. Biyya keessatti namni osoo hin baranne doktara ta'a. Namni osoo hin baranne doktara ta'a qoy maama bayan. Namni osoo hin baranne doktara ta'a. Baratee waan barate san doktarummatti sarkis godhame eegaa barata hojiitti jijjiirame. Mee waa jaartii jechuun maal? Jaartii jechuun kan hin beekutti akka rabbiin Adam gaafa cinaacha keenya irraa uumetti cinaa qaama keenyaa jechuudha jaartii jechuun. Utubaa jireenya baalaansii keenyaati. Ana kan itti beekutti.
Mee isin akkamiin beektan? Ati cinaacha qaama keetiiti wajjira. Cinaacha qaama keetiiti cinaacha qaama keetii jechuudha dhageesse. Akkasittiin dhageenya. Yoo sirrii deebisees. Maanaa jaartiin beektu baqaasa. Silaa osoo jala maanaa jaartii beektu ta'e baqaasa irratti hin dubbattu. Wallahi. Wallah. Duba waan hin beekne barachuun qabu ustaaz. Kanas keessaanis sanaan jigaa. Oiga dhaabuga. Oiga wanni asirratti hin dubbattu jeef. Icciti aboo aan achiisin hin jennaan. Akkamiin si godha reetii? Nangaluun. Ustaaz bara wanni si gaafadheef warroota fakkaatota akka riyyaadhaa qabumaa hin beekne ka barachuu fadhu hajaartii fuudhee nyaatuma goosisuuf mana galfatu fa'aa jira akka midhaan ta'a. Okay, akkan jee. Okay, dhiisi. Ati waan akkasii gaafachuu barbaadu naagalee jira sin gaafadha. Shabaabni ilma dhiiraa tokko bultii isaadhaa akkamitti dagaagsee akkamitti tiifatu qaba. Keessaafuu zabana fokkotaa kana keessatti. Kanas keessaan na barsiiftaa? Fulus dalagatu qaba. Kun olaa argaa. Uummata akkaan danqara nama laala. Fulus jeetu mana danqare. Kaan hoggansi gaafadhu garuu waan meeqa piroosa qaba. Sadaqaa namaatiin jaartii fuudhuun hin taatu. Jaartiin namni yoo ati sadaqaa namaatiin fuute siyala gadi hin teessu. Warri hagaa ammaadhaa sadaqaan bulchuuf jiruun immoo Elon Musk roobota bitatee mi? Gaafa sadaqaan fuute waa hedduudhaan sitti hasaasti. Dalagadhu mana jaarratu qabaa waa hunda godhatu qabaa akkanumaan immoo gaafa kaan namni walitti asii fi achi walitti bu'ee maallaqa bu'anii isatti fuudhanii gaafa kaan namni guyyuma sargisanii isa yaadata malee guyyaa kaan namni isa yaadatu hin jiru. Namni isa san dhufee gargaaru jiru gulii inni ganaa harkuma namaa eegate waan ta'eef. Bakka kanatti itti yaaddoo hin dirqama. Dhageessaa? Dhageenya fudhanne. Haya duuba amma waa'ee amala irraa si gaafadhan. Akkamitti bulfatuu qabaa dhirti takka? Ati akkamitti fuutee naan jenna. An taarargeedhaa saddaqaan hin fuudhe. Kolo. Nama tokko haggumaata natti dhufuu na agarre. Walaa alhamdulillah of dandeetan fuudhan. Wayi. Ammallee rabbi si yaadatu. Ati akkamitti fuutee naan jenna yoo amma. Maaltu isaaniin ga'e? Irra deebiinee si fuudhuu fedhanii? Duuba amman ta'in asi gaafadhu kana maan deebisni yaa. Siili deebisee bar. Hayyee dhiirti takka hoggaa fuutu obsa isii barbaachisa moo barbaachisu? Dhiirti takka hoggaa fuute obsa isii barbaachisa moo barbaachisu? Obsa. Hoggaa maal taate? Hoggaa fuudhu obsa ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Obsa kamaaliidha. Yaa Rabbi hayya kamiin ta'a. Sheekha ifi bisa kasi. Bara obsa kanaatiitu. Dhaggeeffadhu obsa kanaatiitu. Ofii hoggaa. Bakka sadiitti qoodama laal. Sadeen. Obsa kanaa bakka sadiitti qoodama. Sadeen. Tokko qaalii rabbii irratti obsu ibaadaa rabbii irratti. Takka. Maasiyaa irratti obsu. Lama. Qadara rabbii waan rabbiin sitti fideetti obsu. Sadi. Naam. Kanaaf hin jeessi gaafadhe obsa kana walii kan baanta. Okay. Anamma laal. Dhaluma tanaa wajji jiraachuuf obsuun imaana jeetii yaadaan. Ati maal ishii gootee obsitate irratti? Maaltu siin gaana siin nagootu ustaaza isii obsuun dhiirti takka dubartii hojii yeroo jiraattu namni wal dhabuu jira miira keessa galuu jira. Obsa sana akkamitti ibsa akkamitti obsuu qabaan jee obsuu ni qabu moo hin qabu? Ati duraan obsa hin qabne fuute? Yaa Rabbi biyya kamiin ta'a yaa Allah. Sheekha obsuu qaba moo hin qabu?
Tinaaf hin galle bar jaartii cinqiidha rabbi itti qabee obsamoo kami. Adda baasikaa. Laal. Miira ati gisee ustaadota hojii falmitu san keessa jirtu san gartee akkas keessa hin jira. Ustaadotaatii fi jaartii walitti fitin gaatu wayi. Duuba waan si gaafa dhinaa deebisee yaa'u obsanii barbaachisa moo hin barbaachisu? Aboo ati jaartii ofii irratti haasawanii miti ati baaba jaartii tana keessa hin baate moo hin baate uummat. Jaarii qabdaas sheekha barakkin jee kabiraa warra sila fuulduraa barbaadu jira. Akkan siin jedhe. Jaartii teeti irra jaalatta moo lubbuu teeti irra jaalatta? Way gaafiin teeluma jabduudha wallaahi. Maal jechuun amma sheekha maal jechuun? Naayimiga. Adda baasigaa. Jaartii teeti irra jaalatta moo lubbuu teeti irra jaalatta? Amma taraan teenye jeegaa duuba addanaa baasi akka hogga jettu. Adda sii baatee jirti. Uummata koomintiin deebisaa fi warri isa bira jirtan. Jaartii tee irra jaalatta moo lubbuu tee irra jaalatta? Lubbuu teeti irra jaalatta. Bakka itti lubbuu tee jaaladhu jira. Bakka jaartii tee irra jaaladhu jira lubbuu mati irraa. Akkamittiin anji? Kijib jaga akkas taanaan jaartii hin jaalattu. Sheekha baratee. Janaas goote waa'ee jaartii si wajjin dubbadhaan. Sheekha laa atiraa dhaggeeffatu. Rakkoo fufurdoo daayit hin taane takka qabdalaa rakkoo fufurdoo takka. Nafichisiisa. Nafichisiisi gaa sheekha. Narraa baasi. Akkamittiin anji? Dhagoo jirtaa? Hogge takka lubbuutii irra jaaladha jettee maaliin sii dhagaan? Siin naafee kaasanii jaaladhu ni jiru. Yaada kiyya na gaafatteemi. Na deebisi gaafati yeeshee. Laa ilaaha illallah. Akkin jee. Okay, dirqama takkan deebisuu qaba. Deebisu qabda. Filannoo lamaan tana keessa deebisi. Okay, sababa wajjin na gaafatta gaa. Akkanuma dinqaa Maalaan godhaan sababa irraa si gaafadhan wayi. Naafisii bar ima walii dawwalee asootti jiru bar sheekhan hawaasaan jala jira sababa baruu barbaada. An sababa irraa si hin gaafanne. Ati yoon gaafanne jiru hawaasni baruu hin qabu. Bakka ani si irraan baate waa'ee hawaasa irraa maal gootati si anaa si gaafatame. Yaa sheekha baguman dhiigan qabaatin dhiiga danfaa. Akkin jee laadda geelaa. Tadhumaa sirrii na dhaggeeffadhu. Akkin jee tariin irra jaaladhu sittiin himaa. Waan himadhe san irratti immoo sababa wajjin ibsuu barbaadaa siin jee. Ani waa'ee sababa irraa si hin gaafanne. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah yaa Rabbi eegi. Tokkuma qofa sii deebisee duuba maal sii godha? Naaf geesse takkittuma qofa keessaa na deebise. Baga wal bira jiraatin naafati. Alhamdulillah ji. Abbaa dibi. Yesoo gaafii wallahi isin bulooqoo yoo gaafii yesoo naan deebifne yoo cufatte akka kanan simu hin buloofne. Gaafii yana deebis. Pero hin cufatin yoo narraa cufatte sin bulooqoo wallahi deebis naa gaafii ya. Bayi. Edana bulok tahu. Yo ke gaafii yanaan deebifne moo. Subhanallah. Gartee edana bulok ta'e jechuudha. Jaartii teetii irra jaalatta moo lubbuu teetii irra jaalatta deebisi naa afaanitti. Sababa wajjoon yoo akkasitti himu hin feene siif hin deebisu. Okay, akkamirra jaalatta. Sababa wajjaa kee mucarraa na kanadha. An sababa hin jenneen. Duuba sababa wajjoo inni ni maal naa godhu.
أصبح يمز هذا ارجع قابل جنادي بت سوى جنند بدو ناجي الناتور أيوة أستاذ خيني أنا قاعد ناتورة تدين الفار لقلة تومين أنا مو أنك قابل تنادي بتتسين دبزيون سيرجل نانو ديتشو إيه أنك تقابل أنا لما نادي بتو خلتي دان جارتي جد رجال تمو لبوت تيتي أوكي يون سيدي بس نانو ديتشو نادي بنا والله سينينو دو لا دعاين سيجرا يون دي بس نيو يون دي بمن أنك نادي بتت زي ما منجا فاميلي أستاذ ماما بنزيم ده كي نجلا يجودي بياو يون دي بس نه كيف بلك ماما يو سبب يا رجل كابلا دو غاب عتفوته غاب نفوده مو إيه أكا جارتين سيلا ديم تون سيكورا غاب عتفوته أكمين أكا جارت مته بيرت تين سيغا فته جارتي دي در جارت مول بوتي در جارت يو اتي اچ دد دبسيتي خلاص يلا نمرو بير نابدوا نمرو نجالن ني داير مي خنا جلا مالن غد جتدي يا بكس نقولين يا وزين دي بسرب بيجي جيلا بات انا تشيفين كاجا دجر يو دبي وسمبون مانتنا ديبس الله يا ابن غلاسو دي بوين ني بابا بدغي اودو ابيسيجي والله سيندي بسو كاميرا رانت يو سبب ودينتا جارتمتي يسانو غنچيب سكنا مجيني حسابا سنتي غردتي بدوسو كتي غافدتي نادي بيسو دي جلادي دي يو برباد كاميرا رانت هاي سيلا ديمتوي ترى مالكان سي يزيف درو بسيتي اقبو يدن ديواي سي اورايه سن جارتين دوغالا سن ستاني برباد ان شاء الله اما كسيتي محمد براتي دفه السلام عليكم وعليكم السلام بغنا جان تو بريسو بغنا كان نويتن أنا sama gamanan game sama Ustaz Muhammad Bayan. No. Obolo ki galat honi ulfando sinjara da sinka baja. Dia berarti bana wan dilla madu tele inshallah yo nambu da deu nama guru sikita umay yadi ha